السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو في دعوتو وردفتو يوتيوب شانل حليمة أوروتو ويلكم الشمار كفونو هندي كسنو على بيه كسنو تيكا قد عمانتي كتا غند أصون جنة بقى جراتنا وردفتو تكي ورون هنغمانا وردفتو يوتيوب شانل كياف ماتي تاتانين وردفتني لايك شير سبسكرايب بوتن هدو ناف كالاتوما harka fayyaa argadhaa bakka yaadda muraada gaasiin jedha. Egaa akkuma asirraa argitan kana viidiyoon kiyya karraa waa'ee keeriyaati. Keeriyaan miskiina rabbiin fatanaa cinqii kana keessa gammachuutti rabbi isii haa baasu. Rabbiin nagaan gara biyyaallee isii haa galchu. Rabbi muraada haa guutuu fi alhamdulillah ala kulli haal rabbiin abbaa ofii fedhe fatana. Rabbiin kana hunda jalaayyuu aara galfatta abshir ni qabbaneeffatta fatanaa kanaan booda ba'aada kanaati gammachuu argitaa rabbi siin haa jedhu gammachuu boo'insaa gisee maraa rakkoo kana jalaa rabbiin gammachuu sii haa jijjiiru rabbiin amrii kulli haa laaffisu kaleessa mana ani dalagutti cabsanii natti seenan jettee bootti viidiyoo isii arge baay'ee tokko garaa nama nyaatti jettiin tun gaafa durallee abbaan manaa akkasitti qaama qullaa isii odoo isiin akkasi buuttu miidiyaarra baasee ka isiin waaf hin godhin osoo dubartii takkaatti qaatawaaf gooti sababa kanaati jechuudha shamarran keenya obboleeyyan keenya meeqatu mana nama kana keessatti ruhii ofii baasee jechuu akka waan yoo isaan du'an salphinni sun irraa hafuu hin hafu jechuudha salphinni namni miidiyaarra nama baasuun namni illee nafsi ofii baasu namarraa nafu akkasii jettiin tun alhamdulillah jabaattee daa'ima kana guddifattee akka isiin itti jirtu namni achi ilaalee nama beeka malee akka namni itti bule namni nama beeku hin jiru akka itti bulaniif akka itti jiran kan nama beeku rabbuma rabbiin rakkoo tantee tana laalee cinqii yaaddoo tantee tana laalee namni adda ofiitu rakkatee jira jechuudha yeroo ammaa kana dalagaan dhabamte ka ilma guddistee ati kana wajjuu rakkatte yaa oromoo kiyya warroonni feemasaa warroonni dandeettii nama galchuu qabdan mucattii tana yeroo gabaabaa keessatti warroonni viidiyoo kanallee sheer laayik waliif godhaa waliif daddabarsa viidiyoo kana namni galchuu dandeettan warroonni feemasaa daddafaati mucattiin tun akka gara biyyaa galtu taasisa boru ofiitti fayyaa ofiitti kun qabdu kanarratti daa'ima guddisti boru daa'ima kanaaf isillee rakkootu mudataa manni hidhaa kam isin argitan sanii kanama meeqa dhibeen fitti kanama meeqa rakkoo adda addaa achi keessatti beela makaraan hedduu jiru sanii rabbiin horroota achi jiran sanuu rabbii rakkoo san keessa haa baasu mucattiin tun boru osoo mana hidhaan seenne abbaa ofii fedhe rabbiin nama laaffisee nama eenyu jedha rabbiin ammallee amrii kulli rabbi isii haa laaffisu daddaffitti rabbiin gara biyyaa isii haa galchu booyaa jirti osoo ani isinitti iyyadhu doon isinitti boo'u mana hidhaa galuu edaa oromoon dhaqqabaa jedhaa jirti daddaftanii osoo har'aa boru hin jenne mucattii tana gara biyyaa galchuu qabdanii warroonni nama galchuu dandeettan warroonni imbaasii warroonni iqaamaa qabdan warroonni olii gaddeemtan mucattii tana gargaartanii yeroo gabaabaa keessatti atantamaan akka galchitan isiniin jedhaanillee rabbiin isin haa gargaaru gargaaraa rakkataa nama gargaaree furmaata godheef rabbi furmaata isin haa godhu rabbi isin haa gargaaru rakkoon isin argini rakkoon nama kamuun argini jechuu biyya nama kana keessatti rakkoo hedduu jira namni mataa ofiitiif rakkatee jiraata jechuudha ilma wajjin dhiisiti kanaaf warroonni dandeettii ittiin galchuu nama galchitanii qabdan osoo mucattii tana daddafaatii bira dhaabadhaati har'a boru hin jedhin akka isiin galtu taasisaa biyya namaa keessatti fayyaan qabdu lammata daa'ima guddisti rakkoo hedduu itti jira mucattii tana rabbiin baga rabbiin harka jaraatti isii baasee baga rabbi mana hidhaa isiin seensisanii ammallee rabbi hamtuu irraa qabu hamtuun isiin argini isii bichaa miti rakkataa namni argini illee ka rabbiin malee namni quban qabne hunda rabbiin furmaata haa godhuu fi rakkoon nama kamuun argini biyya nama kana keessatti rabbiin biyya nama kana keessa nagaan nu haa galchu rakkoon biyya nama kana jedhanii himanii kun ana biraa nama afur qaban jettee bootti rabbiin hamtuu isin irraa haa qabu bakka deemtanitti bakka jirtanitti hamtuun isin arginii jedha hordoftoota kiyya karaa horfee masarrootiin dandeettii qabdan namoota akkanaa rakkataa kana daddafaatii gargaara gara biyyaa galchaa asiin durallee nama hedduu gargaartanii galchitanii rabbiin isin haa gargaaru ammallee jabaadhaa warroonni qaamaa qabdan warroonni galchuu dandeettan karaa imbaasiitiin gargaartanii mucattii tana gargaara boru yoo isin mana hidhaa seente boruun faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Kanaaf waan hedduu garaa nama nyaatu hundi keessanuu abbaarraa dhagoo rabbi beekaa du'aayii godhaa fi bakka jirtutti hamtuun sin argini rakkoon sin argini rabbiin nagaan gara biyyaa isii haa galchu
hundi keessanuu du'aa godhaa fi rabbi amrii kana kulli isii haa laaffisu. Gaafa duraa waa'ee dhiirsatii boottee cinqamti, lammata akkaawuntiin isii jalaa cufamee butaniif bootti. Boo'insi mimmaa irraan siinee rabbi irraa haa laaffisuu fi tiktookilleen deebi'ee fi alhamdulillaahi. Tanallee rabbiin yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa isii galchee rabbi gammachuu isii rabbi nu haa dhageessisu. Rabbiin nama hundayyuu cinqaa fatanaa kana jalaa rabbi haa baasu. Jiruun addunyaa qormaatama malee hin fattanamani. Akkasii rabbi haa laaffisu. Amriin kan isaatii rabbiin giddiin qabu haa laaffisuuf jechuudha. Rakkataa hunda akkanatti ilmoo wajjin rakkatu ka dalagaa dhabee rakkatu rabbiin dalagaa isin haa qanna'u. Warra mana hidhaa jirullee rabbi nagaan gara biyyaa haa galchu. Mucattii tanallee yeroo daddaffii keessatti har'aa boriin jedhini rabbiin daddaffiitti nagaan gara biyya isii haa galchu. Mucattii jabduudha. Mucattii biyyatti illee yoo galte gajjettee dalagattu jechuudha. Rabbiin nagaan gara biyya keessii haa galchu. Biyya keessatti illee nama gammachuun dalagatee jireenya bareedaa jireenya gaarii jiraatu rabbi si haa taasisu. Rabbiin nagaan si haa galchu. Hamtuun sin argini. Rabbiin shortaa biyya kanaa rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Rakkoollee rabbi hijaaba sirraa haa godhu. Waantuma kulliyyuu rabbi rakkataa kulli hijaaba rabbi sinirraa haa godhu. Hordoftoota kiyya sagalee ishee yaa Oromoo na dhaqqabaa jarri na qabdi jettullee asumaan itti isinii dhaansa. Egaa hordoftoota kiyya rabbiin nu haa eegu. Rakkoo hunda jala rabbi nu haa eegu. Biyyaa bayanii biyya namaatitti rakkatu rabbi nu haa didu. Rabbi biyya teenya haa duromsu. Biyya teenya nama gatta'ee rabbi dalagatu rabbi nu haa taasisu. Biyya teenya haa duromsu. Lammiileen keenya yeroo ammaa kana baay'inaan biyya nama kana keessatti rakkataa jiranii. Rabbi rakkoo tanarraa haa fuudhu. Rabbi biyya teenya nagaa fi qananii rabbi haa godhu. Inshaallah khayri isaa teenya hamtuu sin argine rabbi nagaan si haa galchu. Fayyaallee si haa kennu. Fayyaa tante bakka si haa deebisu. Ati nama kaayoo qabu nama dalagatu rabbi si haa gargaaru inshaallah. Du'aa isii goona rabbi amrii kullee haa laaffisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo isii asumaan aansaa viidiyoo isiitii walitti dachaana. Viidiyoo isii dhageeffadhaa baay'ee garaa nama nyaata rabbi haa laaffisuufi inshaallah. Oromo assalamu alaikum. Jaajuulee keenya wallahi billahi malle shurtaan dhuftee kutte osoo nagalchaa jee kadhadhu mee shurtaan naa qabdu wallahi billahi shurtaan na qabdii mana hidhaa daa'ima kana wajji yoo nagalchite akkam abbaa kiyyaa taame uno ammaayyuu dhufaniiti as dhufanii jechuun nama sadii afur qabanii ana daa'ima jecha na dhiisanii galuufan deemaa bakka nan qabinaa nan galchinaa tiikeettillee muradhee jira galuufan deemaa billaalee garabbiin sodaadaa jedheeni namtichi guddaa tokko kalaasa haadhi isaanii haadha daa'imaati dhiisaanii kalaasa osiinuun akkana jirti hin dhukkuba qaama kiyya qabiin beenna nyaate guutuu garsiise bakka hin dhukkuba haadhi isaanii haa galtuu jedhanii ana dhiisanii deeman jechuudha osoon isin kadhadhu shurtaan na qabdee ammallee kabiraan dhuftee na galchiti na qarqaaraa na galchaa kalaasa na galchaa na qarqaaraa. Hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo isii dhageeffannee waliin agarre kana waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee qalbii namaa cabsu rabbii fayyaa isii bakkatti haa deebisuuf rabbi fayyaa isii haa kennuufi biyyi namaa kan rakkoodha dalagadhee jiraadhaa jedhan akka itti jiraatan hin qabu ilma wajjin akka itti jiraatan hin qabu biyya namaa kana keessatti rakkoo hedduu nama mudataa rakkoon isin hin argini mucattii sana rabbi haa laaffisuufi kun akkana bu'aa jirti. Warroonni nama galchuu dandeettan warroonni sirreessuu dandeettan daddafaatan taman sirreessa fi boru gaaf isin hidhaa seente booyuun waa takka bu'aa gatii nuuf hin qabu suuraa isii ol gadi oofneen mana hidhaa seenanii achii bahuun kabbaadidha. Har'uma odoo isiin mana keessa jirtu kana osoo jarri hin qabne rabbi hamtuu isirraa haa qabu rabbi hijaaba irraa haa godhu daddafaatii gargaara daddafaa yeroo gabaabaa keessatti mucattii tan akka galtu taasisa.
mi'attiin tun fayyaallee hin qabdu fayyaa isiin dhukkuba jetti akkasanii daa'imni kunillee rakkoorra bu'aa mana hidhaa seennan rakkisaadha akkanatti tura yaaddaa jirti yaaddoo lammataa mana hidhaa keessatti rakkoo akka ittiin taane daddafaatii rabbi isin haa gargaaru daddafaatii gargaaraa isiniin jedha yaa buleeyyan kee rabbi isin haa gargaaru rabbiin jazaa nama gargaaree ka bakka namaa buusu rabbuma rabbiin mijattii tana yeroo gabaabaa keessatti biyya galuu rabbiin haa dhageessisu inshaallah. Hundi keessanuu du'aa gochuuf hin dagatinaa khayriyaa rabbiin nagaan garaa biyya isii haa galchu. Keeriyaan akka gaafa abbaan mana ishii rifachiisee qaama ishii miidiyaa irra gadhiisetti guyyaan martisii boohinsaa guyyaan martisii yaaddudha. Jirra dalagallee baatee rabbiin